Ade ni beektu nama kana bifi isaanii amma xiqqoo jijjiiramee jira. Inni kuni waggaa durii jechuudha. Akka duriitti hin jirru, harka xuriif akka duriitti hin jirru, har'a bifa addaarra jiru. Obbo Taayyee nagaa ooltanii isinitti hin deddeebi'eegaa naaf kalchaa. Obbo Taayyee jedhamu. Obbo Taayyeen qabsoo bilisummaa Oromootiif, Oromoota Oromootiif mana hidhaa turaniiru. Waggaa 10 turanii garuu wanti Waaqayyoon galateeffadhu Obbo Taayyeen danda'a baga mana hidhaa keessatti wareegamin. Baga Waaqayyoon utuu qoraattiin tokko isaan hin waraanin nagaan isaan baase. Sila akka qabsaa'ota keenya mana hidhaa keessatti wareegaman akka Injiinar Tasfaa'uun Camadaafaa sila har'a kunoo guyyaa goototaa irratti piikchara isaanii kana tiishartii kaawwannee goota keenya ittiin dhaadanna. Har'a garuu aangoo argatanii Obbo Taayyee sirrii sana baruun keenya baay'ee na gammachiisa. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Obbo Taayyeen lubbuun jiraachuu isaanii. Har'a isaanirraa waa gingilcha. Obbo Taayyee irraa garuu waa gingilchuu hoogganaadha. Biyyaan deemu. Ilmaan abbaa gadaattiin jennaa jirraan. Ijoollee abbaa gadaatu biyya bulchaa jirra warra jennu keessaa Obbo Taayyee warra tokko. Haalli isaan ittiin deeman sooshaal miidiyaa keessattiif hoogganummaan isaanii kun akkam wal cinaatti dhaabbannee ilaalla. Yeroo ilaallu maal fakkaata? Achirra dhaabbannee gingilchina. Gaaffiif deebii isaan torban darbee marsaa tokkoffaa miidiyaa isaanii irratti utuu eebbaaf illee nu waamin utuu miidiyaa kana hin eebbisiisin sagantaadhuma isaaniitiin jalqaban Obbo Taayyee. Eebba nu waamuu diddan Obbo Taayyee. Eebba tu nu waamin sagantaa sana irratti isaan jalqaban gaafuma gadi boonee haasa'anii nama tokko faarsan sagantaadhuma jalqabaa tokko jedhamee sagantaan kun gaafa jalqabu keessummaan jalqaba dhufan haasaan afaan isaanii keessaa ba'ee baay'ee Oromoo biratti salphina guddaa waan ta'edha. Kana gingilchina jechuudha. Namni Obbo Taayyee danda'a gaaffiif deebii godhu kun nama Oromoo amantiidhaan gandaan walitti bubuusuudhaan beekamu keessaadha. Amalli inni addaan qabus personal issuesaa biyya Kanaadaa keessatti waan jijjiiru jira sanarraa haasa'uun barbaadu iccitiin nama hataa'uu fi nama kashalabbee tokkorraa waa haasa'uun barbaadu. Hooggana miti waan ta'eef jechuudha. Garuu hoogganni isa bira dhaqee jechi hooggana sana afaan keessaa ba'e Obbo Taayyee danda'a maal akka jiru duwwaa irratti waliin gingilchina. Ergaa kana booddee walitti deebina. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Daawwattoota keenya walitti deebina. Obbo Taayyeen danda'a sagantaa tokkoffaa marsaa tokkoffaa keessummaa jalqabaa gaafa dhiyaatan miidiyaa isaanii irratti nama kana faarsan. Nama kana faarsuun isaanii mirga isaaniiti. Akka dhuunfaa isaaniiti. Hoogganni biyyaan deemu tokko garuu kashalabbee tokko faarsee kashalabbee amantiin nama walitti buusu gandaan nama walitti buusu tokko faarsuun isaanii dhiibbaa akkamii dhaaba isaanii irraan ga'a yookiis mootummaa isaanii irraan ga'a. Warrooti namichi kun arrabse namichi kun xiqqeesse namichi kun gandi namichi kun arrabse amantiin namichi kun arrabse immoo ija kamiin dhaaba namicha isa faarsee sana ilaala waan jedhu irratti ilaalla. Obbo Taayyeen maal jedhan walumaan daawwanna. Ayyaanillee miidiyaa haarawaa kanarratti dhiyaachuudhaaf asirratti immoo nama fageenyarraa waggaa haasaa baay'ee jaalladhu. Nama ani fageenyarraa yeroo inni haasa'u fagoo taa'ee biyya Kanaadaa Noorz Ameerikaa daasporaarra taa'ee nama haasa'u fagoorraa haasaasa ani akkaan jaalladhu. Haasaasa ani baay'ee jaalladhu. Hooggana biyyaan deemu jedha kana bara. Hooggana si geggeessutu jedhaa jira bara. Hooggana Oromiyaa geggeessaa jirutu jedhaa jira bara. Hooggana kutaa Oromiyaa 11 nu geggeessaa jirutu jedhaa jira bara. Hooggana Oromoo Kiristaanaa geggeessu jedhaa jira bara. Hooggana Oromoo Musliimaa bulchaa jirutu jedhaa jira bara. Hooggana Waaqeffataa geggeessu jedhaa jira jecha kana. Wajjii mari'achuuf hiree argachuu kiyyatti baay'ee gammachuu qaba. Waliin mari'achuudhaaf carraa hiree kana argachuutti baay'een gammachuu qaba. Silaa baay'een gadda qabaatutu geeddarame gaarii ture. Baay'een gammachuu qaba. Nama Oromoo amantiidhaan arrabsu, nama Oromoo gosaan nama arrabsu, hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo eenyummaa isaanii irraa mulqee isa kaaniin shaanqallaa jechuun iyyuu utuu adaba ta'ee jiru
saba tokkoon shaanqallaa jedhanii nama arrabsuun adabatee otoo jiru kanaan utuu arrabsu isa kaaniin nafxanyaa isa kaaniin goobana isa kaan wanti inni jedhin hin jiru namichi kun haasaa isaa keessa deddeebi'e hunda isaa yuutuubii keessa dhaggeeffachuu hin dandeessu. Nama akkasii fuuldura taa'ee haasaa isaa nama fagoodha baay'ee jaalladhu. Namicha kana fuuldura taa'ee inni na dhiyeessee miidiyaa haaraa kana irratti mari'achuu kootti baay'een gammada. Wii 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 obbo Taayye. Ani obbo Taayye akka obbo Taayyeetti mirga qabdu. Akka obbo Taayyeetti gammaduu mitiitii salaatuuf iyyuu hin dandeessu. Garuu hoggana qabsoo tokkooti. Nama aangoo guddaa qabu biyyattii gaggeessaa jirudha. Isin hoogganummaa keessa waan irraanfatan natti fakkaate yeroo tokko tokko. Mee haasaa namicha kanaa obbo Taayyeen jaallatan isa kam akka ta'e mee naaf ibsamme. Xiqqoo isheen isinii dhabachiisuu yaala. Haasaadhuma obbo Taayyeen namicha kanaa jaallatan keessaa karaa Oromoo kiristaanaatiin gaafanne waa jedhuun dhaggeeffannaa Oromoo waliigala akka inni itti salphisaa jiru dhaggeeffannaa. Mee walumaa galatti iyyuu haasaa obbo Taayyeen jaallatan namicha kanarraa isa kam ilaala? Kanaa obbo Taayyee. Aksantiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan keenya waladda. Waa meeqa keenya waladda. Aksantiin keenya waladda. Aadaan keenya waladda. Akkatti faarfannu waladda. Waa meeqa keenyatu waladda. Nama garaagartummaa Oromoo addaan babaasuudhaaf feesbuukii irra taa'ee hidda mormaa baasee halkanii guyyaa iyyuu kana kan isin jaallattan obbo Taayyee. Moosa kana obsaa. Hanga hudduun teenya qulqulluudhaa yoo fedhan suuraa kaasnee erginaaf tasaaniitis kaasanii nu waa'ee. Kana ani irra jedhan obbo Taayyee kana. Kana jaallattanii obbo Taayyee. Mee dhuguma kana jaallattanii obbo Taayyee. Ganii guduruu udaanii ta'e isaan irra jirtu jechuudha. Kanarra deebi'een haasa'uun salphina kun. Nama jecha akkasii miidiyaa irra taa'ee afaan isaa keessaa bahu fagootti naman haasaasa baay'ee jaalladhu fuulduratti dhiyaachuu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Obbo Shime kana dhaga'aa jirtu? Obbo Addisu kana dhaga'aa jirtu? Isiniitu irra dandeettii qaba. Isin namaan deemuu malee nama dala deemuudhaaf hin uumamne. Yaa ilmaan miishinariidha. Yaa ilmaan miishinarii keessa guddate. Warra nu maleedha. Isin namaan deemuu malee nama jala deemuuf hin uumamne jettanii achitti isin barsiisanii achi baatanii Oromoo irratti Oromoon bilisummaaf mataa isin jala qabannaan Oromoo irratti alboo wayya galtan jechuudha. Dhageessanii kana. Mana miishinarii keessatti barachuun arrabsoodha isa biratti. Kiristaana ta'uun arrabsoodha isa biratti. Ilmaan miishinarii ta'uun arrabsoodha isa biratti. Kanaga obbo Taayyeen jaallatan haasaa isaa fagootti hin jaalladheeran kana gingilchinee isinitti finna obbo Taayyee. Kabraa jira naa obsaa. Shaniin Lammaa Magarsaa inumaa akka namni hin arrabsine barbaadde hooggantoonni shanii maaliif gandummaadhaaf? Warri dhukkuba gandummaa qabu Lammaa maqaa warra Wallaggaa ta'eef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni daddeenya. Obbo Taayyee kana jaallattanii? Obbo Taayyee Wallaggaa jirraa? Mee yeroo inni hoogganoota gurguddaa qabsoo bilisummaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaanii guutuu fixan maal jedhee immoo arrabsamee dhaggeeffadhaa. Leencoo lataadhaa shaanqillaadha. Kayeet haadha isaarraa eegaleetiin ilaa isaatti isaa galchuu danda'a. Akkatti haadha manaasaa kana fuudheen isaa galchuu danda'a. Shaanqillaadha. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Mee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya bakkuma jalqaba kaafne sanatti deebi'uu barbaanne miidiyaa obbo Taayyee irratti gaazexeessaa isaanii obbo Taayyeen yeroo jalqaba wal affeeran sana akkam akka isaan ta'anii bakkattii tokkotu immoo waatu jira. Bakkattiin suni baay'ee naa taatee jirti. Wanta kana keessa hojii kana keessa obbo Taayyeen yeroo baay'een kolfan waan isaan kofalchiise fiilmii tokkotu jira. Mee keessummumti gaazexeessichumti suni akkamitti akka isaaniin afeeree dhaggeeffanname jalqabame. Kabajamoo obbo Taayyee baga nagaan dhufte afeerraa keenya nu simattanii marii nu wajji gaggeessuudhaaf asin nu dhiyaachuu keessaniif guddaa Obbo kabajamoo obbo Taayyee
afeerraa isinii dhiyeessina simattanii asitti nuuf dhiyaachuudhaaf gaafa jedhu obbo Taayyeen baay'ee kolfee jechuudha. Wal foggoraa jiru jarri. Foggoraa guddaa jira. Naateedhaan obbo Taayyeen. Obbo Taayyeen waan dhaabbate tokko irratti waan qabu tokko irratti cicuunsaa baay'ee natti tola. Mee maaltu kofalchiisa? Obbo Taayyee mee maaltu si kofalchiisa akkasii? Abaan isaanii asii gaanii mangaagaa biraan gaanii yeroo kolfanii mee maaltu isaan kofalchiisa? Waatu jira jechuudha. Waatu jira. Kan duraan si gubee. Waatu jira. Faraagaan nageessee. Waatu jira inni Shakuriin jedhe kana. Waatu jiraaf kolfan obbo Taayyeen jechuudha. Beeta badda. Maqaa Nubiyaa miidiyaatiin isin galatoomfanna. Ayyaanillee miidiyaa haarawaa kanarratti dhiyaachuudhaaf asirratti immoo nama fageenya irraa waggaa haasaa baay'ee jaalladhu wajjii mari'achuuf hiree argachuu kiyyatti haasaa namicha kanaa obbo Taayyee dhumatti toletu mee bakkattii kanatu tarii obbo Taayyee komeediyaaniidha wanta ta'anii fi haasaa inni jedhu kan immoo xiqqoo saniif taphachiisa. Dhiifama naa godha. Haasaa isaa keessaa haasaa namicha kanaa keessaa naamusa safuu Oromoo wanta cabsu waan baay'ee jira. Garuu ana miti kan haasa'e na of kalcha deebi'ee dhuman mataa koo kana taphachiisutti natti dhaga'ama. Gingilchuu qabna waan ta'eef. Taati haafatee sinaadhaaf ca'u jirtullee harkaasii qabna. Anaa samitti sin dhabe. Rakkicha namicha mana keessa jaartii isaa gammachiisuu dadhabee siree isaa irratti jaartii isaati hojii namni rafee. Aktivistii waa'ee akkaataa haadha manaaf abbaan manaa wajjiniin sireerra ciisan nama xiinxalu faadhande kun jechuudha. Aktivistii waa'ee saala wal quunnamtii dhiiraaf dubartii gidduu jiru maal akka inni godhu maal akka inni nama akkas faa xiinxalu jechuudha. Namni obbo Taayyeen haasaa isaa fagootti hin jaalladhaan hojjetan. Obbo Taayyee jirtuu maaloo? Bidaa sabiddoo hin jirran akkaati itti seksii gootu. Aktivistii kana obbo Taayyee namichi nan jaalladhaa jettan. Itti seksii gootu. Jaarsa jaartii gammachiisuu dadhabe takkaayis jaartii jaarsa gammachiisuu dadhabde moo komachuu qabnaa? Maaltu nu gashee komanna haadha jaarsa jaartii gammachiisuu dadhabe maaltu nu gashee gidduu faamilii gidduu maaltu nu gashee maaliif komanna kana jaallattanii obbo Taayyee. Jaartii jaarsa gammachiisuu dadhabde moo komachuu qabnaa? Naas samitti sin dhahe. Shante meetira meeqa? Anaas. Meetira meeqa akka ta'e sin beekaa jechuudha. Samitti sin dhabe. Wallee akkee ati itti namaa hojii raftuu fi abbaan ati hojiin itti kaafattee anaa samitti sin dhabe. Feetu duubaan feetu fuulduraan akka feete shuquli. Shuqulamuu qabdanii. Anaa samitti sin dhabe. Yoo shuquluma dandeesse dandaateeti shuquli akka gaariitti shuqulamuu qabdanii. Anaa samitti sin dhabe. Abbaa ati itti kaafatte si beeka. Anaa samitti sin dhabe. Viidiyoo si kaafachuuf rakkatu. Anaa samitti sin dhabe. Si jeloo adda addaa fi dibee rakkachuu jiru. Anaa samitti sin dhabe. Akkee ati itti kaafattuu fi tooftaan. Obbo Taayyee danda'a. Egaa har'a kanarra dhaabbannee isin gingilchina. Namichi kun maal akka inni ta'e haasaan isaas maal akka inni ta'e uummata Oromootiif dhiyeessa. Haasaa isin baay'ee jaallattan haasaa isinii baay'ee isin tole yeroo qabsaa'onni Oromoo xiqqaatan yeroo Oromoon amantiidhaan arrabsamu yeroo gandaan arrabsamu namichi kun waggootan arfan shanan darbe biyya alaa kana keessatti godhaa jiru isin biratti gammachuu guddaa ture. Jawaar Mohaammed isin garuu yeroo halkanii guyyaa irratti bobbaatan biratti immoo akkam ture. Jawaarii arraba namicha kanaan yeroo inni biyya alaa ture hedduu faarfamaa ture. Jawaar Mohammediin samaa'ii gubbaa kaa'ee namni salaataa fi ture keessa namni tokko namicha har'a isin waliin gaaffiif deebii taatanidha. Har'a garuu isin bira dhaabbatee Jawaariin xiqqeessaa jira. Jawaar garuu yeroo namichi kun isa faarsaa ture yeroo namichi kun samiirra kaa'ee Jawaariin isa faarsaa ture. Garoonni garuu Oromoo gandaa walitti buusaa ture bara 2017 April guyyaa goototaa irratti guyyaan gootota Oromoo eebila 15 ta'uun qabu jedhee namichi amma isiniin gaaffiif deebii isin godhu isin jaallattan kun yeroo inni mormaa ture Jawaar waa jedhe uummata Oromoo fuulduratti. Jawaar kabajaa isaan barbaanne isanni isa faarsoo otoo hin taane isanni Oromoo xiqqeessuu fi tokkummaa Oromoo addaan baasuuf godhura dhaabbatee uummata Oromoo magaalaa Jarman Berliin fuuldura dhaabbatee waa jedhe. Viidiyoon Jawaaris kana. Tokkummaan Oromoo dhiiga wareegamtoota saniitiin
lafee isaaniitiin hidhamee kan bara baraan hin cabne malee kan shaklaa takkaa suphee irraa ijaaramee duriyyeen intarneet irraa afaan banteef diigamu akkan taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Tokkummaan Oromoo duriyyee intarneetii irraa teessee afaan bantuun akka inni hin diigamne isinitti bu'uun barbaachisaadha. Yeroo sana keessa kan tokkummaa Oromoo irratti biyya alaa kana keessaa feesbuukii irra taa'ee Oromoo garaagartummaa Oromoo nu labsaa ture gurbaa kana. Haa ta'u garuu Jawaar Mahaammadiin faarsaa ture. Jawaar faarfamuu isaa hin ilaalle. Dhaadeffamuu isaa hin ilaalle. Isanni isaaf salaate hin ilaalle. Waa'ee tokkummaa Oromootiif waa'ee uummata Oromootu isa yaaddeesse. Har'a garuu namichi kuni dheengaddaa Jawaariin faarsee Jawaari bira gaafanne deebii dhabu Jawaar fagoodhumatti isa jibbee jechoota inni dhaabbatu wanta inni haasa'u kana irratti baree fuuldura dhaabbachaa ture har'a garuu gama keessan ta'e isinii wajjin ta'e Jawaar irratti diina ta'aa jira jechuudha. Kanaaf Jawaariin jaallata Oromoo. Hiccitiin namni Jawaariin jaallatuuf kana. Jawaar tokkummaa Oromoo irratti qoosaan beeku. Waan fedhe haa ta'u waan barbaadan maxxansaa fi girrisaa jedhaanii mootii girrisaa jedhaanii tokkummaa Oromoo irratti Jawaarii dudduubatti hin deebi'u. Kabajaa uummata Oromoo fuulduratti. Namni Oromoo xiqqeessu Jawaar biratti bakka hin qabu. Namni Oromoo amantaan gandaan walitti buusu Jawaar biratti bakka hin qabu. Kanaaf Jawaariin jaallata namni. Gingilchaan koo har'aa kana yeroo biraa sagantaa biraa walitti deebina warri waa akkasii gingilfamu barbaadan immoo nutti argaddaa hin gingilchina. Waan dhugaarra dhaabbannee waan isin haasoftan dubbatte irra dhaabbanneeti xiinxallee gingilchinee uummatatti finna. Nagaan yoo tura YouTube channel godhaa.